Sila karaa sirrii walitti dhufeenyaan hariifattee akkuma jireenya akka jalqabne atu jetta. Tumaatiin keenya, firoonni keenya, biyyoonni keenya hin beekin. Maal walitti dhufeenya keenyaan gammadaan jirtu jechuudha? Ani mee waan si jaaladhuuf ammee dhiibee dhufee sitti gale miti? Inni naa gala. Sisi hubadheera. Garuu maaltu ta'u qaba sitti fakkaata? Seera Aayyoo fi Abbootii akkaataa seera Oromootiin abbaa manaa fi haati manaa akka walitti dhufuu qaban atu beekta. Sana mootuun godhii walitti dhufnee jireenya keessa jira. Kanaaf maal ta'uu qaba seete? Yeroo dhiyootti sagantaa wayii tokko qopheessinee hiriyoota keenya, maatii keenya, firoota keenya wal barsiisnee nuti tole ati immoo kana sagantaa qopheessiteeti yeroo namni nyaatu ta'e walitti dachee yeroo namni taa'ee nyaatu naa ilaaluu barbaaddaa bara ammaa kana keessas waan akkasii yaaddaati akkas jechuun boqqoolloo lafa bal'aan latti facaastee jechuudha yeroo qamalee walaffeeraa achi keessaa kolfaa nyaattu kana ilaaluu jechuudha. Tole kanaaf maal tokko ta'uu barbaaddeef? Ati qarshii itti sagantaa kana qopheessuu barbaadde hin qabdaa? Inni rakkoo hin qabu. Haalota sagantaa qofa mijeessiman. Baay'ee gaariidha. Akkas taanaani lubbuu koo. Anaaf ati meeganaa dargaggoota miti. Yeroo ammaa kanatti fataa jennee waan qabnuun bashannannee jiraachuu malee ganaa namni dhufee maanuu nyaachuu dide namni maanuu dhuguu dideetta jaalala qabna miti onnee koo keessaa iddoo guddaa qabdaa. Bashannanuutti? Erga jammattee. Waa'ee seeraan sitti hima. Ani waa'ee Aayyoo fi Abboo seeraa ulaagaa guutuu qabu sitti. Ati garuu ijji kee waa'ee bashannanuutu jira. Seera kan jettu na jibbiteettaati maal barbaaddeeti? Moo sirraa boo akkan dhufetti kana barbaaddaa? Maal jettaa? Ilaamee abdii anaafati waan kana dudubbachuu nurraa eegama lubbuu kiyya. Ilaamee lubbuu koo. Ani gaafati mana kanaa baatee hojii deemtu kubummaan natti taphachaa jira. Manni kun akkasitti na nyaachuudhaan haadha afaan natti banaa jira. Ani si jala akkasitti qobaatee maraachuu korraa nama mana bashannansiisu wayii naa qaxarime. Gooftaa kee. Anis mee mana kana keessa qophaa makiyyan ture. Ati fanii tokkoree inni mee tokko miti. Ani nama gidduuttan guddadde hin barre kana. Mee maal akkasii godhu barbaada? Nama na bashannansiisu naa qaxarime. Nama si bashannansiisu. Nama keessa akkasitti kolfaan na ajjeesaa oolu naa barbaadime. Umuriin naafa dheeratu maaloo. Ganaa amma ittiin ganaa sagantaa qopheessitee nama nyaachistu kana naa godhime. Maal keessa hin galee? Maa ittee tole naa jette? Rakkoon qabu. Kanumaafan si jaaladhame kanumarra hundarra nama meeqa si mararsiifadhe akkan si caalchifadhee dhufee sitti galeen irraanfatiin. Rakkoon qabu tole nama si bashannansiisu siifan fidaa. Mee namoota nama bashannansiisuu danda'an qoradheen. Manuma dhufee si bashannansiisan dira? Manuma dhufee as mana wajjin oole. Anaan nan bashannansiisu sanuu siin bashannansiisu. Si kaayati immoo duubatti nan deebisin kaayii. Tole. Hinnaa bashannansiisa sitti hin fakkaate. Hinnaa aarsita. Aarsuun qabaatti? An dandeenye nama aarsuu hin danda'u. Jireenya koo keessa. Nunu aarra gahuun aarsita. Isheen amma bashannanuu midhaan ni barbaadde beektaa? Ani san barbaadu. Akka isheen aarsite dhibbinnatti akka isheen aartu hin barbaadu. Jireenya koo keessatti ani nama aarsuu malee nama bashannansiisuu. Nama bashannansiisuu malee nama aarsuu qonna. No. Isheen amma na bashannansiisa jettee si eegaa waan jirtu ati garuu sirriitti naa gubutu. Tole. Maal godhee kana aarsuu barbaada? Waa'ee jireenyaa kana waan tokko jireenya ol ka'uu kana haala jireenyaa qaala'insa kanatti yoo naa himte na aaruu dandeessa. Kanaafuu kana sirriitti itti naa himuu qabda. Sirriitti aaruu qabdi. Tole waa'ee jireenyaa waa'ee maal kanaatti kaasitanii haasaa jechuudha. Hin danda'ama. Inni kun hin danda'ama garuu si galeera miti nuti xiqqoo sirraan barbaadu. Rakkoon qabu. Ati bichaa sirriitti aarsii jireenya ishee irratti aarii bichaan arga malee homaa tokko. Haala kaffaltii. Sakanaa yaa isatti waan an godhu hundumaa sirriitti itti yaadatan hojiidhaan. Waan tokko sitan dukutti xiqqoo fuula ishee irraa kolfa yookiin bashannansa waan tokko argeennan achiin kaffalu. Kaffaltii kaffalu. Jala mul'isitti. Tole egaan hojii maatii natti himte kanan hojjedha. Waa'ee jireenyaa waa'ee maal kanaa nan dubbadhaanii muuxannoon qabutti fayyadamee immoo waan danda'u nan godha. Waan nama bashannansiisu natti mime.
Bashannanuu barbaadaati jireenya kanaan. Akkamittiin jireenya kana irratti bashannanaa amma? Shunkurtiin gatiin isaa samaayee rukutee, dinnichi gatiin isaa ashaboomtillee. Narraa dhaabi. Ani akkati waan akkasii sammuu kootti fiddee na cinqitu miti kan inni akka inni si qaxaru godhe. Na bashannansiisi. Moosiin gallee itti nimni waan ta'e. Na bashannansiisi. Gaafadhu waan barbaade gaafadhu. Tole. Bashannanuun beektu fataa jechuun barbaada na bashannansiisi. Na qofalchiisi. Ganaa shunkurteedhaan. Okay. Waan shunkurteen taa'uu mana na baatuufi. Nee maal godheessi bashannansiisu? Kan maal godheessi bashannansiisu barbaada? Rapping dan sadang. Yeah, I know that. Rapper. Yeah. Getting shunkurti, okay, yeah, man. Getting dinicha, okay, yeah, man. Yeah, man. Yeah. Getting dinicha, getting shunkurti. Atimo mali mana kana kesati kamiti namaji ubalbada ero namaji tumo kamiti ubalbada gota ya pamparan titing pampa mana kana kesa yo pampantre tetapa neme swe isen samu se swe miti strisa wanuma bikamu tokon beto taljete ma ati samonte swe miti wan Lugar what's up? Karena cara berbinaran garannya tuh. Lupa. Pesanan aja, pesanan. Pesanan nanti. Mana? Nama kami ada. Bahaya nama sedih. Ya, sudah baru. Karena bodan oke. Rap naga gofta koncir majur ramiti. Ya, am kana bodan unanje. Ya. Oke. Tina masal babi dari indan desa sentre kan. Bahaya nama sedih. Sar gede kan. Nama gudda nabi, nama. Ya. Yeah, man. What's up? Ya. Man. Gati ko irratti murateera. Guyyaa biraa yoo na barbaadanis. Boorisi na fina dara. Akka irraa kanatti ta'uu dhiisuu danda'a. Waan itti hunda xumurteessa. Baay'ee hojjeta. Waan dogoggore qaba. Baay'ee bashannansiisa. Waan dogoggore hin qabu miti. Waan tokko. Jiru. Dhufee arguu ko. Hin badina dara. Bashannansiisu moo kaarsiinsiin jedhu. Maalaan godhe. Ati waan akkasii sammuu kee keessatti qabate lammata waan akkasii yaadee tole. Kan dhuftee. Waliigallee irratti rakkoon qabu. Waanumatti jettee haa ta'u. Sakaan immoo hasaa deemu. Amma hojjettuu akkanaa qaxartu barbaadeen ture hojjettuu naa qaxarme hojii mana kanaan itti faajjaa jira. Qobaa koo hin dandeenye. Barbaachisummaa isaatti dhaga'ameera taana rakkoo tokko hin qabu. Maarree akka barbaachisu ati hin argiture qobaa koon jira silaa mana kana keessa. No akka jechuu qabdi yaada kee mormuu hin taane qanoonis waan jirtuuf si gargaarti yaada jedhu. Qanoon eessa jirti silaa ribaaf galti halkan ribaa galti gallaan kun akka kanatti bilbila qabattee teessi yoon godhatti darbitee isheen bishaan jigee ol naa qabdiin. Isharku akkasumatti sisteerii kootti akkasitti naasee ani garuu siin fida tole hojjettuu mana. Dafee tattamaan kan ogummaa qabdu laalinaa fidee. Ogummaa ishee maal akka isheen beektuu fi maal akka isheen gootu hin beeknu shamarranuma taanaan hin gahu. Maalumaafuu daldaltoota bira deemeen hojjettuu manaa sii barbaada. Dafin dhiisisiin deeminaa fidee kottu. Tole oolmaa gaarii. Kano. Akan turunan. Boleh. Turin sitti mee immoo aduun dhiisisin.
hello. Taamuru nagaadha. Jirta abbee. Argadhe. Hin baasin. Argadhe hojjettuu mana fidadhee dhufe kunoo. Galatoom ulfaadhu. Nasii bilbila. Tole. Lubbuu koo qaxalee koo. Bareedduu intalittiin akkam? Maqaan keenyudha? Dastaa jedhamti. Dastaa. Aduudhuma kana keessa deebitee dhufteedha. Ati soo na ariifachiiste. Maarreen dadhabeera ammayyuu uffanni miiccamu akkatti walitti baay'atee jirame kanatti. Maqaa keenyu jettee. Dastaa jedhamti. Waan tokkotti himna. Hojjettuu gaariidha naan jedhan garuu. Isan laalla maarree gaarii maalaati baay'een jajuun hin barbaachisu. Akkasuma jedhamu. Hojjettuu jajuun hin barbaachisu. Nuti sirrannaan isheen sirrii taate jedhee yaada. Nuti isheef sirrannaan. Naaf ishee gidduun galingaa. Kun mirga koodha. Tole. Dastaa. Isheen haadha manaa kiyyaa argannee jedhamtee wal baraatee gara fuulduraatti akkamitti akka hojjettu waan sirriitti na gaafatta hojii tokko mana keessa nu gargaarta jechuudha. Akkuma sila wajjin haasofne. Tole. Amma gara hojii kee deemuu dandeessa. Maal danda'a hojii? Hin jedhamaa shamarran ikkoo waa hunda dandeessi. Callisi meetime hojii hundumaan dandeessaa? Maal lagalche garuu ani waanuma ta'e mana xara gubeennaani yeroo baay'een manaan nyaadhaan dhibe dhaqmee yookiin waan ta'e buna daffisii nan laala harka kee. Buna daffisii moo laaqana nyaachuuf feeta? Keessuma baatee hojjettuu manaas akkuma qormaata warra baankiitti qortee nan laalatte buna daffisiiste laatuufi. Naan kaffalame. Qarshiin kee ta'us anan lakkaa itti kenna. Kaa'imee ammoo akka uffata kee jijjiirradhuuti. Tole waan rakkatoo jiraatte natti himishee. Tole yeroo hojii kee deemu. Kun immoo mana kana turuu qabdu malee moomaan ija keessa ol ilaaluu qabdanii. Ija keessa yooma wallaahi. Ta'ee godhee mana kana keessa. Hiriyaa keessanii wajjin yaada wal jijjiiruuf bakki isin rakkisee beekaa? Jaalallee keessanoo waan qabbanaa affeeruuf bakka filatamaa fi isin hawwatu dhabdanii beektu? Furmaanni jiru mana juusii fi bargariyoodhaati. Manni juusii fi bargariyoodaa kanneen akka cuunfaawwan avukaadoo, mangoo akkasumas waliin makaa yookiin ispiriis dhandhama arraba namaatti toluun qopheessanii isiniif dhiyeessaa jiru. Maarree laphee keessan qabbaneeffachaa hiriyootaa fi jaalallee keessan akkasumas maatii keessan qabatanii gara mana juusii fi bargariyoodaa akka dhuftan isiniin jenna. Haalli teessuma mana keenyaa bifa bareedaa ta'een kan qindaa'e yoo ta'u, qilleensa qabbanaa baay'ee mijataa ta'e keessa teessanii wanta barbaaddan akka barbaadanitti fayyadamuu dandeessu. Piizaa barbaaddu? Eeyyee, odaa juus inda bargarii kottaa. Bargarii barbaaddu? Isas akka ajaa'ibaatti isiniif hojjenna. Dhugaatiiwwan kanneen akka aannanii, maakiyaatoo fa'aa bifa adda ta'een nu biraa argattu. Kottaa shaashambaa jedhaa kan isiniin jedhu mana juusii fi bargariyoodhaati. Yoo feetan mana dhuftanii yookiin immoo bakka jirtan teessanii teek awwee ajajachuu dandeessu. Odaa juus ende bargar. Teessoon keenya magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Sabbataa TG Kaafee cinatti argamna. Odeeffannoo dabalataaf lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 956 97 7382 irratti nuuf bilbilaa. Mana juusii fi bargarii Odaa. Eeyyudha maqaan nuti intala kana maanaan qabamu. Dastaa! Intala Dastaa! Ooyyoo! Ayyoonni sirraa ka'u ayyoo naan jettaa isanuu qottume maaluma gootaati gola sanaa? Maalin balleessaa? Namuma hojii hojjetu hin fakkaatamu. Maal hin bittaa dafqitee fiddaayi waan margi ofitti naqatu gola keessa taa'iti. Biddeenicha toshitee? Hin toshiname. Hin toshine? Ibsaan irratti bade. Qoraaniin hin toshitu qaba. Qoraaniin hin toshitu. Eeshi giiftii koo waan kee toshadhu. Ati akkamuma quuftettaa? Ati akkamuma quufte? Isaatu natti si boonnee jedhame. Siinan jedhama. Asumatti na eegi. Dhaabbadhu kana. Ati maal goone? Ati waan tokko nan goone. Isa takka irratti quuftu si godhe malee. Ana tol garee hojjete takka. Birrii si kaffalama miti. Hojjedhee si nyaachisaan. Eessaanatti fide kana sarabduu gandaa. Ati waanuma nyaattu waanuma garaa keetti gadi nyaattu hin dhabin.
kana gootetta hin goone kana naaf hin jiru sin jiraachisin gadadamtu maali kun gaddeebituun iyyeessi silaafu gaafa biddeen nyaatte naman taatu naman jiraachistuun gadadamtuu kana hodhu qabin lammata jigoo akkasin argine baynarraa sin jirame baynarraa dhaabbattee nan ilaaliniis teesseeruma ija keessa ija saanaa ilaalte ija saana manaa ilaaluun dhabee anuu ilaaleen quufne ijji ishee abaduu kan akkatti taa'ee yoo ofii kooti anota hojjettuu natti fide gana qormaata ofitti dabale gana yoon argadde nyaadde yoon dhabe akkasumatti hin taa'u bee nyaaddu kan hojii maattu na gubeen argu maal wachaa ramu dhuftee akkam taa'imee dadhabe lubbuu kiyya jirta walumaan akka maayini maal ati wachaan oo lebboo maayin intala hojjettee itti fidde santu na gugguba kas taa'e siidhamu hojjettuudhaan akkasin jedhan hojjettuu akkasin godhan hojjettuu akkasin dubbisan jettee ta'u lubbuu onnee torte ija natti bobaasti na reebuudha. Anni waan tokko si gaafadhu akka kanatti haa ta'u jennaan akka kanatti hin ta'uu jette waan hundumaa tolee dhee yaada kee fudhadhee gaaffeeti na gaafattu hundumaa si deebise sanarra dabartee immoo manaati hojjettuu aduu jalqaba. Anoo durayyuu bareeraam sitti dhagaame kaa si jalaa deemte gaafa maal na godhan miti gaafa maal jedhan mammaaksa wayii jira duruman beekadheen gaafa sin ija keessa akkasii tol ilaaltan garaasi gubate baganaree nan tosh akkasii sirkaafa shalaaye ka karoora keetu namarra geessee dhiisi lubbuuti jalsi beeka tosheensi beeka akkasii akkasii argu anarraa maal dhabdeet ana waan tokko qofa si gaafadha waan tokko qofa sila kaleessa eeggadde akka jaarsaa akka seeraatti akka maaliitti walitti dhufne eenyuun akka si gaafachiisu hin beeku eenyuun akka jaarsummaa sitti ergee si wajjin jiraadhu hin beeku afaan tokko deemeen abbaa abdii fabaameen teessisee naa sofsiisa sanarraa kan hafe hulluqqettee si banta. Deema abbaa abdiitu mana koona bushamaana maal sila sanna fide moo maal lagalchen. Inni akkasiin finne maatu beekta bareechu. Kanaafan jedheen maarreen namaaf jedheen jiraadha moo laaf jedheen jiraadha. Nee eeggatu. Mirga koon dubbata malee maalan godhe cala eeganiin maal jedhe kun. Abbaa abdii keetumti mataatti baatadhan siin sodaadha seetee hin qaanooyi maa hojjettuu na jala aarii taa'amma kana danfuun kun maa inni sitti nafne boonyaattaa kotte. Allee urba tuuma halkuuna waamte. Maal goona gaa abbaa abdii. Ageenya tokko malan jiru horiituun baane. Inni hojii dhabee sin joorsa maal gochii dhuftarree erga sin dhukkubeen ciistanii. Baay'ee jalaqoo dhufee uumanaan dhukkubdi. Abbaa abdii rakkanee sin rakkisne egaa. Maal si rakkiseen maqoo maal taatee? Hafuunuu jedha. Maal akkoo qabu? Nutu saalfachaa sinitti haasofna egaa abbaa abdii. Karaa sin deemaa jedhan irra miti kan nuti deemne yaaduma keenyaa walitti dhufne. Buna danfisuu. Haasa'u. Rakkoon qabu dalagoo rakkoon qabu. Deemsisa. Si wajjin hin haasofne sitti dubbate. Egaa abbaa abdii xiqqoo ishee walitti buunee jirra ishee wajjin sinitti toonii miidha kan nuti walitti dhufne egaa. Maaliin makoo maaliin dalagoo maaltu dhalate maali kan sin gidduu goru sin gidduu dhaabu rabbi maali ijoolleen barateera walitti hunbu'u ijoollee warra keenyaa mogolee wal jalaa gadde. Mogolee wal jalaa ammoo isaantu mogolee wal jalaa gadha abbaa abdii. Maali maaltu dhalate nan ariifadha. Ariifadha horii tokko namitti himachaa gaabe maaltu rakkoo teeme. Maali matu anoo abbaa abdii waan ani maddu sin qabu. Intala wayitu jira ture hojjettuu naa fide naanani bakka inni fide iyyuu ishee dur bakkee kaate fides ta'e hin beeku ijuma keessa ol laalu calleedhanii. Isheenis isuma wajjin ija keessa ol laalu malee yoon kana na hojjedhan hojjettu. Innis immoo kan dur dhufee ana gaafatee taa'u eessa jirti jedha. Ani callisnaan ati gana jaarsa natti fiddee dhufte ana jaarsa sitti fiduu qaba. Kan dur bakkee kaate ani gargaartuu naa fidii jennaan fidee natti gashi. Achumaan ani ishee ari'aa kun na reebuudha najjeesuudha. Meedhii Meedhii isaame
Wanti bade jalqabuma bari mee maaltu bade ilma koo. Anatti gooftaadha manatti goondaadha nama fakkaate akkatti yeroo ilaalan. Egaa ifa manuu godhaati. Kunoo jireenya qobaan jiraadhu jettee dhufte otoo sanitti himin ol galtee nuti egaa waa tokkoyyuu dubbanne ol gashinii wajjin jiraachuu jalqabne maal isheen barbaaddu hundatti guutee fi hojjettuu manaa naa qaxarii jennaan hojjettuu manaa fidee fi hojjettuu manaa ishee gargaarte hojii gajjettee huba tokko fuutu. Amma immoo yeroo dhiyoo kana immoo nama na bashannansiisuu naa barbaadi. Maal bashannanaan immoo mana keessatti bashannan faashiniidha teekinooloojiidha jennee zimmenne man nama bashannan qacareef dhufee bashannansiisee. Inkoofaltii. Maaliif gasheesin immoo nu araarsuu dhuftan moo addaan nuyi kuu dhuftan isin? Maanni abbaabdi jaarsummaa teessanii beektanii? Jaarsatti olaasoo isnu. Olaasoo isnu. Ansi wajjin dubbiin qabuun. Amma ilma koo ati sintala koo Oromoon saawutii kamalee baade tika malee galteedhu wanti bade ganamuma bade araaramaati araaramaa maali maal ijoollee maali araaramaa. Eeyyuu araaramaa. Ani barbaadu. Ani barbaadu. Nan barbaadu. Ilame abbaa rabbi sinaa kabajuuti. Anu har'aan booddee kan wajjin jiraachuun barbaaduun. Nageeraan jedhina as nagee na cufeen jedhame. Abbaabdi nan deema siin deema. Keessa kan gadhadhuudha. Nan deema abbaabdi. Si innuuf tammoon sagaddana jalatti kufteeti. Ani. Egaa an duras qofaama koo jiraachaan ture nagaan qaba ture. Nagaan qaba. Amma gara fuulduraatti garuu kan fadhee ilaalladheen ejjedha. Situtti galee moo sitti galee? Isitti galee. Maali? Isumatti badee? Achitti badee. Isin naaf ulfaadhaa. Kabajamaa. Maal sagantii jiru? Naarratti ilma koo maali jireenyitti bobaa maali eegatoo jira? Maal abbaa abdii maali gudii na goote gudii karaa natti gorte. Amma obboleettii koo dhugaa jireenya nagaa jira obboleettii fuutee narraa arii jedhu waan jiraate hojjettuu manaa ariite hiyyeessan karaarraa fidee hojjedhuu nyaadhu jedhee mana keessa. Amma kana anaan naari'uu malee maal ta'a? Ani obboleettii koo deemee fudhadheen wajjin jireenyatti. Jabaatu ilma koo namni buna siniin jedheen jiru. Maal waan bara kanaa maal tolee isaa beeka booko.